ammoo kalimaa rabbiinii boonanii malee ittiin boonan malee amantiin tun irraa dhufe bikka dhufe waan dhufeef bikka itti deemu maas. Diin saa qabatte asii fi Dubaay Chaayinaa jidduudha miraasa keessii godha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شن نسروان جرا درا عند ندرا في تيده إيجاسي خاين عنجه. غيرو ندرا في تيه ثرمسارا يون دعاء ولمنه وان تكرانم دبنه. Isa vishosmani tumure namni sama silaw beita akajan namni nama dura beeko yo nama dura ase dubbi nama yala fitayan yo nama boda ase nama yala balesa yani khana boda len kakasi tawun dabu sila qalbi mu'mina wan takka yada tokko asa tokko makaysa fitata namni wa yadu gize da wajjin gizen tum mal fakkaate ogaa jennu yeroo toobaati womo toobaarraa wanni haasamu jiru eegaa an dhufeen duratti eegaan an dhuferraa eegalamee zulmiirraa akkamii waan saniis womo toobaati saniifuu nama toobatu rabbi nu haa godhu rabbiin yoggaaf dubbatu quraana isaa keessatti ilma namaa kana guutuu waluma qabee waan lafa jiraarra ammas wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun nama jedhan garuu nuti dhiiroo sanirraa maal jirraa qalbii teenya keessatti himaan jirru wal bira jirraame walla goo jirraa rabbi nu haa milkeessu yaa rabbi nu milkeessu أبو هرقل قبي سر مت أمين جيكا قلبي تيتا نقدين وفيمه ربين يوغاني في دبته آيات سا بريدا خن كيست بر قرآن خن يوغا دبته مولا سلا نمني أكن إفوك أبا أمني سا وندي فوليسا غروغا إسنيرا تورتم بين تنافكنا غوغرا تمله نمني أمو أسيتي حاسيه خطيكون جرّن كي يكون هندينو nama kabaja kabu nama gurguddaadha waan isaan haasawan duubaan haasawu jechuu osoo hin ta'in waan xiqqollee taatu rabbiin rahmata keessa kajeeluudhaaf jecha sani malee yoo na hafee taate malee dubbiin hin hafne Sheekh dubbii irraa gaffixee kote keessa ammas waa'ee fuudhaa heerumaa hafne waa'een gabbaraa hafne waa'een taaziyaa hafne waa'een zulmii irraa hafne hundinuu keessa seene وما شن نسري عسيه فيته إرّدي بيدنا نماز قتل راتو موري وانا فيز أكذي سالي لرب برمين على ريزو أو رب نعمل كيس يا رب نعمل كيس يا رب نعمل كيس يا سين كان اللي رب نعمل كيس نما أستاء غرّة قلبي كاون أصلاً تين غرّة أصلاً تين غرّة قلبي كاو وافرة رب سناور رب هاك كسر رب ناور أنا بسني الله هاك كسر رب ناور إلمنا ما خن waan uumameef yoo beeke maaliifiin uumame addunyaa tanarra eeysattiin deema eeysarraa hin deema booddeeti yoo eeysattiin gala namni waa sadii yeroo takkallee irraanfatuu hin qabu jenna bikka irraa dhufe bikka dhufe waan dhufeef bikka itti deemu ammas kun xumura isaa ilma namaa kana yoo gollaalle namni jiraan kun namni jiraan tattaa'uun yoggaa asilii isaa laalte maalirraa dhufe asiliichi anu biyye taasantu wanni irraa dhufe maniyyii tortora qaama fi irraa dhiqan maaliif jennaan bikka irraa dhufe ha akkanaan ni boonna jennee deemna boona diin rabbii irraa boonuudha diin rabbii irraa if duuba deebi'uudha ammoo kalimaa rabbiinii boonanii malee ittiin boonan malee amantiin tun irraan boonan amantiin muslimaa ta yeroo hunda ta akkaataa jiruu ilma namaa kana keessatti akka namaa wajjin itti jiraattu akka beeyladaa wajjin jiraattu
tataasiftu amantii muslimaati. Akka jaarsaa jaalatii wal jaalatan ka gootu. Akka ilmoo fi haati wal jaalatan ka gootu. Ilmoon haadha abbatti naaqeen jetti. Amantii muslimaati tun. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. خربين جو. ونيت يا جمو. إلمنا ما إيه ربي ساقبروتي. هاد أباسا قدسوا هاد أباسا رتجم. ربي نجي. خانا نوتي هاد أبا خبا جوديفني هاد أول عرب سجر. إلمنا ما وني إلمنا ما جراتون. إيه ربي قبروتي إيه ربي ساقبروتي إيه إسا تقوتهم سوتي حق هاد أباتي هاد أبان إفيد ألانيتي ilma haadha maarree jaanii arrabsan maatiin tun maatii arrabni isaanii akkana jechaa jiru maatiin amma akkanatti as ilaalu kun narraa kaasi meebbaleeso haadha abbaan kun ammoo itti laffa'anii dhalan itti laffa'anii haati gara baattee duuda baattee qaama sii kana guutuu fincaan isaatiif isa garaa isaa gootee guddiste as deebi'ee haadha abbaa isaatti haadhuma isaa tana as deebi'ee haadha isaa arrabsa haadha isa dhalte abbaa isa dhale khaanis mancaatti garagalfata as garagalee kunis waan rahmata irraa nu fageessu waan rahmata rabbii irraa nu fageessu irraayi maaliif rabbiin kana jabeeyse maaliif haadha abbaa jabeeyse kun waan gallaaluun barbaachisu diin islaamaa diina haqa waa hundaatu eega lafa tana irratti haqa ollaa eegee haqa rahimaa eegee haqa haadha abbaa eegee haqa waa hundaatu diin islaamaa malee hin jiru akkanatti guddina qabu diin islaamaa diin caalaa kana nuti miilaan irra deemu jira hotteedhaan rabbiin bareedaa kana nu badhaasee nuti ammoo akka namni diin kun qabate yookaan namni masgida deemu kun akka dayyuusaa laalu jira nama faayidaan qabne faashinni jinsii huddurraan gabbuusanii deemuu bichaa ta'e wanni itti kufuuf jiru tana wanni itti rahmata rabbiirraa nu biraa dhabamsiisus jirus kana hayaa islaaminaadha hayaa kabajaa na durallee dubbatanii jiran shannasiri yookaan laa yakhuluwanna rajulun je adiinni nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam rahmata buusaa nabiyyiirratti nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam yookaaniif akkana jedhu kabajaa intala takka eeguuti bar kabajaa gurbaa tokko eeguutiif manziilaa fi ibidda ol bira kaa'anii waliin tuqin jechuun akkam mee dubbii tana laala manziilaa as keeysee ibidda as keeysee nan gubini haa ta'u jettaati ma isinii warra bishaan obaasu manziilaa biteeti hangam takka firraa hidan manziilaa fi ibidda hangam takka walitti hidan kun naamusa amantii muslimaati naamusa diin keenya qabu intalti takka waa nama haqasiin tahinii wajjiin deemuu dhabuurraa keessatti gurbaan tokko intala haqasaan tahinii wajjiin deemuu dhabuu keessatti kan shari'aan faqqaddee lafa keessa jira hojii deemuu keessatti amantii muslimaa obboleettii hojii dhalatte haadhatee jaartii ta'e karaan icciitti intala adeeraatti hojii deemuun hin ta'u amantii muslimaa keessatti nuti kabajaa amantiin teenya lafa keessa dhiifnee faashina jennee intala alagaa harka qabannee ceekurra kaannee deemna akka waan faashina dhachee waliin hafinitti kaboodaa'u girgiriitti amma shirshir jaaniin waliin ammoo namni haala badaa irratti akkaataa badaa irra waliin dhufe yeruma takka wajjin jiraatu naamusa isaa eeggachuudhaaf intalti abaluu naamusa qabdi yeet ta naamusa hin qabne san firraa dhiisee ta naamusa qabdu barbaada innummaan badii dalagaa ture kun kabajaa amantii muslimaa qabdurraa marruma duraatu ittiin dhiyaatinii jeella walaa taqrabu zinaa ogaa rabbiin jedhu isumaafuu karaa godhuun ittumaa dhiyaatinadha
arraba keessanii isin dubbisina maagiree taasin harkifte dura arraba keessaniin eeggadha iyyatee isaniin eeggadha wanni nama guddisu wanni namni guddatuun eega rabbi addunyaa tanarra uume ibaadaa barnoota kanaan achi hin jiru hanga feeteewu yoo baromsan qabaanne isaa fi beeyladaan tokko ta'a kana sheesumaan irraa gaffitee hote namni wanni nama ta'uun kana as deebi'ee akka beeyladaa jiraatu man qabu jiruu akka Allah wajjinitti jiraachuudhaaf baratuudhaaf barnoota isa barbaachisa namni namatti wajjin deemaa ooluu fi nama wajjin deemne tokko miti amma bar khoba deema khajaanii fi nama wajjin deemu akkaataa nama wajjitti deemu beeka biyya takka irraa biyya takka dhaquudhaaf seerri biyyattii tanaa akkamii haalli biyyattii kana ijaan harka beeka maal hordofanii kun amantii muslimaa bareedduu tana keessatti yoo hadiisa nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam kana qaraane kana keessa gabbuune waan ulamaa nu himu jirtu kana kee fudhanne milkiin tanaan ichitti addunyaa fi akhiratti hin jiru ammoo khasaaraa tana bicha dhaallayyuu jenne khasaaraadha khasaaraan khasaaraa malee hin qabdu dachii rabbii balloodha yoo ati diinsaa qabatte asii fi Dubaay Chaayinaa jidduudha miraasa keessii godha yookaan Kataaruma tana irratti obboleessa keetiin mataa irraa harta asuma wal awwaalta eela keessatti khasaaraa ardii rabbii balloodha jechuun hin beeku namni waan baratiin weerzuquu min haysu laa yahtasibi hin qara yoom qaraane hin beekuu hin danda'u kana hunda wanni si barsiisaa diin kana keessatti diin kana akkaataa itti jireenya ilma namaa kana keessatti wanni sin barbaachisu maatiin xixiqqoon tun ka'ee diiniin guddisuu nu barbaachisa haadha abbaan diin itti ajaju nu barbaachisa dubartii teenyaas diin irra guddisuu nu haajamsiisa diin quraanni mana hunda fannifamuu nu barbaachisa yoo quraanni mana keessa jiru barakaa keessa bu'a mana quraanni keessa qaraamu fi kan adda saniifuu wanni nu barbaachisu kana namni rabbi sodaatu nu barbaachisa eega rabbi sodaate waan rabbi sodaatuuf san ibaadaa isaa godhuu nu barbaachisa haadha abbaa eeggachuu nu barbaachisa maatii ammoo diin irra guddisuu nu barbaachisa kanaafuu nama milkaa'u rabbi nu haa godhu saniifuu maaltu nu barbaachisa kanarratti diin kana itti dalaguun eenyutti haajama namni kun isinii adda addatti sheekan keenya isiniif sana jiran sheekan kanarraa gurra qalbii qaawwaa fudhatanii abaluu numa gorsee numa jeemi waan inni jeesan kitaaba rabbii keessa sammuu isaanii qabatanii deemutu nurraa haajama nurraa barbaachisa kanaafuu warra diinsaa qabatu kana rabbi nu haa godhu rabbi rahmata isaa nu haa roobu harka kee ol qabi rabbi ol si haa qabu nama diin ol qabu rabbi nu haa godhu nama quraana kana mata matatti mana naqatu rabbi sin haa godhu joollee tana joollee diiniin guddatu rabbi nu haa godhu nama diin kana qabatee rabbiin isaa ol qabe rabbi nu haa godhu fitina adda addaa hunda rabbi nurraa haa qabu nama rabbiin ol fuudhe wanni gaddeebisaan jirtu rabbi ol isin haa fuunu ammoo rahmata samii kan rabbi nu haa buusu yaa rabbi amiin